gurrachii yookaan immoo hawaalaan torban kana keessa walitti fufinsaanii jechuudha kan inni dabalaatii ture. Guyyaa kaleessaarraa kanarraa immoo akka addaatti kan inni dabalee jiru. Meeqa dabalee meeqa ragee meeqaan jira. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Seepteembar 19/2025 sharafoota mallaqaa karaa gabaa gurraacha qofaatiin isinii qabadhee dhufeetii jira. Arras immoo Ameerikaa doolaarii, paawundi sterlingii, yuuroo akkasumas suuziin firankii, Kanada dolar, Australia dolar, Beirut Libanon dolari, China yuan, Yemen rial, Oman rial, Qatar rial, India rupee, Egyptian poundi, Kuwait dinar, Turkey rile, akkasuma Israel shekel, Bahrain dinar, Saudi Arabia rial, Norway kroni, Dubai dirham, Jordan dinari fi Sweden kroni kanneen kana fakkaatani. Kallattii tokko qofaan kanan isinii fidee dhufee jiru sababni isaa baankii irratti hin dabalin qannasni. Baankii irratti erga dabalus qannasuus dhiisee bakka tokko dhaabbatee torbee tokko ol lakkoofsisee jira. Almost torbee tokko ol ta'ee jira. Isas immoo guyyaarraa gara guyyaatti baankiin beeksisa inni baasee maxxansu as gubbaarratti kanan isinii fidee maxxansu ani akkasiin mirkaneeffattan yookaan immoo adda baafattanii jechuudha. Kanaafuu baankii dhiisee arras immoo gabaa gurraacha qofaatiin isinii qabadhee dhufeetii jira. Akkasuma immoo Awaash baankii irraanis immoo meeqaan akka jiru asumarratti Awaash baankii beeksisanii Seepteembar 19 guyyaa har'aa kanarratti baasee isiniif hin maxxansaa jechuudha. Haga xumura viidiyoo kanaatti bakka tokkoyyuu hin deemina. Wanti isin gootan laayik sheer gochuu keessan qofa mirkaneeffadha. Hin dagatinaa irraanfatinaa. Warri maatiin ta'anii maatii ta'a. Sabskiraayib gochuudhaan beelii kana gurraacheffadha. Gaaffilee jiranillee asuma keessatti deebisaatiin deema jechuudha. Isin immoo viidiyoo addaan hin kutinaa. Viidiyoon akkasinitti dheeratu hin barbaadu. Nan gabaabsaa aga xumuraatti na waliin tura. Seepteembarii 19/2025 garaagarummaa har'aaf kaleessa jidduu jirullee ni ilaallaa jechuudha. Karaa gabaa gurraacha Ameerikaa doolaarrii guyyaa har'aa 164.31 oolee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa Ameerikaa doolaarrii tokko Itoophiyaan Nigid baankii irratti 163.74 oolee ture. Har'a immoo 164.31 jechuudha kan inni oolee jiru. Kana jechuun baay'eedha kan inni dabalee jiru. Biyyoota hundarratti gabaa gurraachi kan inni dabalaa jiru waan ta'eef ofeggannootiin kan isin ergachuu qabdan dhaggeeffachaatii deemuu qabdu. Odeeffannoo guyyaarraa gara guyyaatti jiru sirriitti isin fayyadaa jechuudha. Akkasuma paawundi sterlingii 221.89 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha qofa ta'uusaa hin dagatina. Suuziin firankii akkasuma 206.78 yuuroo 193.15 akkasuma Kanada doolaarii karaa gabaa gurraacha 118.99 Australia dolar 108.53 akkasuma Beirut doolarii maaliif hin fiduu warri jettanii Beirut doolaara yeroo hundumaatti kana isinii fidu. Viidiyoo guyyaa kaleessaa keessallee jira. Isin garuu viidiyoo addaan hin kutinaa. Akka xumuraatti dhaggeeffadhaa kanan jedhu waan akkasii akka isin jala hin dabarreefi jechuudha. Beirut doolaarrii karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa 164.15 oolee jira jechuudha. Beirut Libanon doolaarrii tokko 164.15 oolee jira. Kana jechuun baay'ee tokko dabalee jira jechuudha. Innis inni itti aanu Chaayinaa yuan karaa gabaa gurraachaa 23.08 oolee jira. Yemen rial karaa gabaa gurraachaa 0.58 warra Yemen kuni karaa baankiis karaa gabaa gurraachas baay'ee tokko gadi bu'aadha. Akkasuma Oman rial 427.31 Qatar rial karaa gabaa gurraachaa 42.82 India rupee karaa gabaa gurraachaa 1.86 Egyptian poundi karaa gabaa gurraachaa 3.41 inni itti aanu Kuwait dinariidha. Karaa gabaa gurraachaa kana kanaan dura girri yeroo ka'e sanatti gabaa gurraachi fuulduratti dabaluu danda'a kan jedhu informationiin jira waan ta'eef amma girri keessa buutanii mallaqa keessan akka hin nyaatamne guyyaarraa gara guyyaatti odeeffannoo akkasii kana hordofaa baay'ee isin fayyadaa isiniin jedheetii ture. Yeroo sana ariifattanii jarjartanii warri mallaqa keessan nyaatamtanii warri dagamtanillee ni jirtu jechuudha. Ammas taanaan
dabalee waan jedhame waan qabdan sassaabdanii ergachuu qabdu jechuu koo osoo hin taane itti yaadaati. Yoo dabalii ta'e karoora keessaniin alattis akka hin taane erguun keessan jechuudha. Itti yaaduun guyyaa guyyaarra wanta ta'e dhaga'uudhaan itti deemuutii qabdu isiniin jechuu barbaada. Akkasuma kuweet dinaarii karaa gabaa gurraachaa. Kuweet egaa akka biyya keenyaatti tokkoffaarratti kan argamtu 537 tuqaa saantiba 69 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma dallaalaan isin ittiin ergattan akka kanaattiin ergu yoo ta'e biyyaans odeeffannoo kana qabaachuutiin gara 530 gara mana 500 illee 450 460 isiniin jechuutii danda'u dallaalonni. Odeeffannoo kan ergarkaa qabaattanii sirriitti karakkarachuutii qabdu jechuudha. Sirriitti gabaa gurraachi meeqaan akka ol erga harkaa qabaattanii odeeffannoo dallaala bira ro'attan sirriitti karakkarachuutii qabdu. Kuweet dinaarrii 537 tuqaa saantiba 69 oolee jira. Turkii riilii karaa gabaa gurraachaa 3 tuqaa saantiba 97 oolee jira. Akkasuma Israa'el shekel karaa gabaa gurraachaa 49 tuqaa saantiba 50. Inni itti aanu Bahareen dinaarii karaa gabaa gurraachaa 435 tuqaa saantiba 97. Saawud Arabiyaa riyaal karaa gabaa gurraachaa 43 tuqaa saantiba 75 oolee jira jechuudha. Dallaalonni Saawud Arabiyaa jiran immoo 40 kan hin ergine jiru jettaanii warri koomentii irratti barreessitan jirtu. Isin walii galuu qabdu. Infoormeeshinii walii sheeruutii qabdu. Hiriyoota keessanii nama walitti dabarsitanii dallaalota biratti yaadni keessa yeroo tokko ta'e yeroo sana isaaniif hojii waan ta'eefu jidduu galeessatti wal fiduu dandeessu jechuudha. Wal karaakkartanii kanaafuu akka hin dagatamne ammallee akka hin nyaatamne ofeeggannootiin itti deemuutii qabdu. Yeroo baay'ee ijoollee Saawud Arabiyaa jirtanidha. Dallaalonni baay'inaan kan gadi buusanii isin jalaa erganii miidhamtoonni isin natti fakkaata. Biyyaansi 43 yoo ta'uu baate mana 41 haga 250ttidha kan isin karakkarachuutii qabda. Yoo ta'uu baate of bira kaawwachuu dandeessu. Birriin taa'e lafuma dhaquun qabu. Yoo isin bira taa'isii jechuudha. Karoora rakkoon qabdan taanaan itti yaaduudhaan kan isin ergachuutii qabdanii jechuudha. Inni itti aanu Norwee kirooniidha. Norwee kiroonii karaa gabaa gurraachaa 17 tuqaa saantiba 75 ooleetii jira. Dubaay dirham karaa gabaa gurraachaa 44 tuqaa saantiba 71 oolee jira jechuudha. Dubaay dirham guyyaa kaleessaa obboleettii tokko koomentii jalatti kan isheen barreessite 41 hin ergee jette. Kana jechuun baay'ee gadi buusee jira. Yookiin dallaalaa jijjiiruu yookiin dallaalaa sana karaakkarachuu jechuudha. Agas mara dagachuu hin qabdanii. Aga danda'ame akkasittiin itti deemaadha. Joordaan dinaarrii karaa gabaa gurraachaa 231 tuqaa saantiba 67 oolee jira. Suudiin kiroonii karaa gabaa gurraachaa 17 tuqaa saantiba 77 oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Inni itti aanu karaa Awwaash Baankis meeqaan akka oolee ilaalaa jechuudha. Awwaash Baankis immoo meeqaan akka sharafaatii oolee beeksisa baasee maxxansee jira waan ta'eef isinis immoo asirratti ilaalaa. Yoo isiniif dubbifamuu baate ani isiniin dubbisaa jechuudha. Isinirraa fagaatee isinii dubbifamuu dhiisuu danda'a. Awwaash Baankii immoo guyyaa har'aa Seepteembarii 19 Ameerikaa doolaaraa 140 tuqaa saantiba 99 bitee 143 tuqaa saantiba 80tti gurgura. Yeroo 165 tuqaa saantiba 27 bitee 168 tuqaa saantiba 57 gurgura. Akkasuma paawundi sterlingii 189 tuqaa saantiba 73 bitee 193 tuqaa saantiba 52tti gurgura. Akkasuma suuzeen firankii 172 tuqaa saantiba 71 bitee 176 tuqaa saantiba 16 gurgura. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaal guyyaa har'aa Awwaash Baankii irratti jechuudha. Yeroo baay'ee bakka kanatti sirriitti barbaadu waan ta'eef Awwaash Baank guyyaa har'aa riyaala Saawudii tokko 42 tuqaa saantiba 46 bitee 43 tuqaa saantiba 31 gurgura. Akkasuma Dubaay dirham 43 tuqaa saantiba 39 bitee 44 tuqaa saantiba 26tti gurguraa oolee jira kan jedhu. Awwaash Baankiis immoo guyyaa har'aa haala kanaan baasee jira jechuudha. Irra deebii akka addaatti kanan isinitti himu har'a Awwaash Baankii irratti Riyaalli Saawud Arabiyaa 42 tuqaa saantiba 46, Dubaay dirham 43 tuqaa saantiba 39 oolee jira. Isaan kun akka biyyoota Eeshiyaa yookaan akka biyyoota Arabaatti
guyyaa har'aa Awwaash Baankii irratti kan dabalee jechuudha. Biyyoota Arabaa keessaa Saawud Arabiyaaf Dubaayidhee kan inni akka addaatti baase. Kaanis immoo yoo doolaarri, yuuroon, paawundiin akkasuma riyaalli inni kan biraa riyaalli Saawud Arabiyaa gara Ameerikaatti ergamuu danda'a gaaffii jedhu kuni. Namni hundumtuu biyyoota garaagaraa keessa kan inni jiru. Isa kana immoo maallaquma sanatu jijjiirama malee ergamuutii danda'eeti yaada. Inni biraan immoo ati nama sanachi keessaatii kan qabdu namaaf ergaa jirta yoo ta'e namuma sanayyuu gaafattee adda baafachuu dandeessa. Riyaalli sun gara doolaaraatti jijjiiramee biyya sanatti ergamuu danda'eeti yaada. Kun deebii keetii gaaffii nani otoo hin deebisiin darbe yoo jiraate koomentii irratti na beeksisaa. Viidiyoo biraan akka dhufuutti baay'ee.